Rakkoon lammaffaadhaa jenitaal iskaabiidha. Iskaabii jechuun cittoo jechuudha. Cittoon tuni mallattoon isii condition of very itchy skinidha. Maayitii jaaniini waan ilbiisa xixiqqishaa tokkooni sarkooptii iskaabii jaaniini gogaa keessa gassaseenteeti nama nyaatti. Cittoo jechuun waan nama hoosisaa sana. Akkamitti daddabarti isiin tun? Sarkooptii iskaabii is transmitted by close skin to skin contact. Qaama namaarraahi nama biraatti daddabarti. Within first case nama isii tana qabu wajji yoo waltu itti dabra. This is include karaa akkam fa'aadha? Sexually, non-sexual, karaa wal quunnamtiitiinis ni dabarti, karaa wal quunnamtiin ta'iniinis maatii keessallee ni daddabarti. Social transmission within family. Miseensi maatii guutuun qabamuu danda'a. At school and with workmate. Iddoo mana barnootaatti akkasumas nama wajjin hojjettu illee namni tokko qabamnaan nama sanii wajjin waltu itti dabarti jechuudha. Bakki hedduminaan miidhamtu eessa? Cittoon tun bakki isiin qabdu. The commonly affected area puubisii fa'a. Naannawaa qaama saalaa. Penile area. Lower abdomen. Garaa kana gara gadii. Scrotum. Vulva. Perianal region. Naannawaa anasiidhaa kana. The mite may spread to other hairy part of body. Bakka rifeensi jiru ta biraatti illee daddabruu dandeessi. Bakka akka qomaa fa'a. Iddoo rifeensi irra biqilu. Armipiti bobaa jala. Eyelashes fa'a nyaara ijaa fa'a. Ka jalaatii fi ka gubbaa. But not to scalp. Cittoon garuu mataan qabda. Wanni beekuu. Namni tokko yoo cittoon qabde mallattoon irra mul'attu maali? Ichiidha. Hoosisuudha ni nyaatti. Main complaint isaa. Kana cinatti erythematous papulii qaba. Waan akka finniisaa diddiimtuudha qaba. And the burootaan by female mite can be seen. Karaan isiin sun nyaachaa keessa kutte ni mul'ata. Boollitii isii yeroonii fi keessa gallaalan handi leensiidhaan. Leensii fayyadaman malee hin mul'attu. Ijaan. Some patient may completely unaware. Namni tokko garuu ofirratti hin beeku hanga laayisiin isii injijiin isiidha keessaa buututti. Kanaafuu yeroo nama kana qorattu ifaan gaariin jiraachuu qabu. Good light is necessary to examine this person. Nama cittoon qabde wallaansiisii nama farmakolojikaalii washing clothes'idha. Uffata san dhiqu bishaan oowwatti yookaan ironing clothes after normal washing. Eeguma miiccee booda kaawuyyaa keessa. Ironing clothes jechuun kaawuyyaa kaa'u oowwisuu sana. Farmakolojikaalii dawaan kennamu farastilaayiniin pirimeetiriin. Pirimeetiriin kun qaamarra dibama kireema dibata. Thin films of cream is applied all area of the body. Morma kanarraa gaduu hanga quba miilaatti gaduu dibanii then wash off. San booda firraa dhiqan. Reapplication after 1 week is advised. Torbaan tokko booda ammaas deebitii akkasuma dibata gubbaarraa gaduu. It is recommended especially namoonni inni kun ajajamuuf ijoollee baatii lamaa olii. Infant above 2 months and the children and adult. Nama ijoollee baatii lamaa gadiitiif hin ajajamu. Pirimeetiriin kan. Alternatiiviin isaa benzaayil benzoeetiidha. Kunillee qaama dibatanii dawaa kana benzaayil benzoeetii kana neektootuu dibatan. Mormarraa hanga quba miilaatti. For 3 up to 5 consecutive evening. Galgala 3 hanga 5 halkan dibatanii bulaniitiin ganama firraa dhiqan. Yoo ijoollee taate immoo bakka parsantii 25 kana 12.5 dooziin isaa garagara. Bath should be taken before first and after last application. Yeroon dhiqate yeroo lama
Asirra wanni hubatu. Dawaa kana godhachuun duraas ni dhiqata. Eega godhatees firraa dhiqa. Dawaa kan godhachuun dura. Before, first and after the last application. Dawaan biraa salfariidha. Salfara ointmentii. Salfara ointmentiin akka ijoolleedhaaf yoo taate parsantii 5 jira. Yoo nama guddaa taate parsantii 10. Kanallee qaama guutuu dibatan halkan 3. The patient should wash thoroughly before each new application. Osoo haareen godhanne dura firraa dhiquu qaba. Kakaleessa. And 24 hours after the last treatment. Akkasumas sa'aatii 24 eegarra ture firraa dhiqa. Garuu dawaaleen kun ijoollee baatii 2 gadiitii fi dubartii ulfaatiif hin ajajamu. It is not recommended for infant less than 2 months and pregnant women. Wanni hangammaatti ilaalle maali? Iskaabiziidha. Iskaabiz jechuun cittoo jechuudha. Amma egaa cittoon qaamarrattis ni baati. Bakka hedduu baati. Iskaabii jechuun cittoon tuni sababa poor hygiene irraa dhufti. Qulqullina gabbu'aa. Cittoo yeroo jaawwanni mataa keessa si dhufuu qabu waan nama hoosisaati. Very itchy skin. Waan ilbiisa xixiqqishaatu akka injirii fakkaatuutu gogaa kana keessa gasseenii achi keessatti udaan baasa. Isa santu si nyaata. Saniif akkasitti ifooqa. Karaa inni ittiin dabru maal jenni? Skin to skin contact jenni. Gogaan nama sanii gogaa kee tuquudhaan. Yeroo gogaan gogaa tuquu jennu sexually, non-sexually karaa kana hundaan dabra jechuudha. Within the family and at the school. Miseensa maatii keessaas daddabaruu danda'a. Akkasuma mana barnootaa tokko yoo wajjin barattanii waltuttuu hidhanii dabra. Nama wajjin hojjettanis. The site commonly affected iddoon hedduminaan miidhamtu pubis area naannawaa qaama saalaa kana bakka rifeensi irra mayu. Lower abdomen, scrotum, vulva and perianal region. Naannawaa jiidha qabdu. Naannawaa rifeensi irra mayu. Karaa qomaatti illee faffaca'uu ni dandeessi jenne. Qoma bobaa tana jala akkasumas nyaara ijaallee garuu rifeensa mataa irratti hin baatu. Clinical manifestation isii maal jenne? Nama nyaachuu jenne. Nama ho'isi. Yeroo ifooqe namtichi bakki sun ni diddiimatti. Bakki diddiimatti sun waan malaa fakkaatu. Finniisa malaa fakkaatu qabdi. Erythematous papuli. Barrow tunnel by female might ni mul'atti. Karaan isiin baafatte ni mul'atti. Karaan isiin nyaachaa keessa deemti. Tunneliin isii yoonii fi leensiidhaan laala malee ijaan hin mul'atu. Kanaafuu namoota kana namoonni tokko ofirratti illee hin argu. Kanaafuu sirriitti ifaan gaariin jiraachuu qaba jennee yeroo nama kana wallaan. Farmaakoloojii tiriitmentiin nama kanaa godhamu wallaansaan dura huccuun namticha kanaa sirrii miicamuu qabdi. Wash clothes in the hot water. Bishaan ho'aa keessatti miicanii yookaan immoo yoo bishaan ho'aa dhabde bishaanuma noormaalii kanaan miiceeti san booda kaawwiyyaa kaa'amuu qabdi huccuun sun. Ironing clothes after normal washing. Dawaan nama kanaa godhamu first line perimetiriinidha. Perimetiriin kireema mataa kanarra mormarraa gadoo hanga miilaatti gadoo diban. For 8 up to 14 hours. Sa'aatii 8 hanga 14 irra ture booda firraa dhiqa. San booda torban tokko boodatti deebisa. Dawaan kun ijoollee baatii 2 oliitiif akkasumas ga'eessotaaf ajajama. Alternatiiviin isa kanaa benzaayil benzoeetii fa'aadha jenne. Benzaayil benzoeetii guyyaa 3 hanga 5 dibata. Dawaa kana dibachuudhaaf dura isaatii fi eega dibattee booda kaan dibachuuf firraa dhiquu qabda. Yeroo dura eegaluu deemtus dhiqatee dibachuu qaba. San booda yeroo marsaa lammaffaa dibachuu deemus dhiqachuu qaba. Alternatiiviin isaa yoo benzaayil benzoeetiin hin jiraanne salfarii. Salfara ointmentii. Salfariin kunis dibata. Ni dibata gubbaarraa galgala dibata.
Garuu salfariin ijoollee baatii lamaa gadiitii fi dubartii ulfaatiif hin ajajamu. Rakkoon sadaffaadhaa peedikuloos puuvisiidha. Injiree qaama saalaati. Puubik loos jedhaniin. Puubik loosiin kun injireen gosa lamaa jira. Injiree mataadhaatii fi akkasumas injiree tanii qaamaa ni jirti. Ta puubik eeriyaadhaa tuni it is sexually transmitted. Wal qunnamtii saalaatiin daddabartu. Sexual contact and can produce itching. Naannawa qaama saalaa kanatti nama kaanit dabarteeti nama ho'isifti. The parasite can spread to the tight, even the eyelid. Maxxantuun isii suni tafatana. Taayit jechuun jilbaa fi mudhii tana jidduu jechuudha. Akkasumas qoma tana fi aaxillaallee bobaa tana jala akkasumas nyaara ijaa kanatti illee ol baatee irratti keessa wal horuu dandeessi. Injireen tun. Diagnosisiin kan ijumaan laalta. Akka reefootti meeshaas hin barbaachisu. It is by clinical examination as parasite is visible. Yeroo isiin gurguddatti nama mul'atti. Ijaan. Tiriitmentiin nama kanaa godhamu maali? Completely delousing. Injiree san dhabamsiisu. To prevent recurrence and transmission. Nama biraatti kan dabarsinee fi isuma sanittuu kan deddeebineef irraa dhabamsiisu. Akkamitti irraa dhabamsiifna? Nama injireen jingite. Nama farmaakooloojikaalii laawundar ol kiloos. Uffata inni qabu, waan inni irra rafu, bilaankeetii, shiitii waan jiraa hunda hot watarii keessan miicu. Bishaan oowwaa keessatti taak. Iron ol kiloos. Uffata hunda kaawuyyaa godhu. Kabiraa sheef puubik eeriyaa. Rifeensa naannawa qaama saalaa jiru sun haatu. Nama farmaakooloojikaalii kana godhan. Farmaakooloojikaalii isii san fixuudhaaf dawaan farastilaayinii perimeetiriin. Perimeetiriin kanuma akka cittoo goonu san isuma sani godhee daqiiqaa 10 firra tursiisee san booda firraa dhiqa. Applied for 10 minutes then washed. Should be applied below the neck. Yeroo godhatu kana mormarraa gaduu hanga miilaatti godhata. Naannawa ijaatan around the eyebrow and the eyelash naannawa kanatti akka ijaan seenne baasiliin godhachuu qaba. Magaa injireen tuni nyaara cufarratti baatii jenna. Kanaaf yoo isiin nyaararra kan jiraatu taate nyaara waan hin naanne dawaa kanatti godhani. Akka ijaan seenne baasiliin godhata. Alternatiiviin isaa benzaayil benzo'eetiidha. Benzaayil benzo'eetiin kun imalshiniidha. Walitti horgufaniiti dibatan. Akka zeetaati. Applied once yeruma takka dibatan. Wanni hangammaatti ilaalle maali? Pediculoosis puubisiidha. Pediculoos kajuun maqaa saayinsaawaa injireeti. Puubisiin bakka isiin irra baatu sana. Puubik eeriyaa jechuun bakka rifeensi qaama saalaa namarra bahuun gala. Puubik loosiin injireen qaama saalaa irratti gubbaarra baatu kuni transmitted by sexual contact. Nama kaan irraa kaanitti dabarti. Karaa wal qunnamtiitiin. Yeroo qaamni isaanii wal tuqa. Can produce itching around the pubic area. Naannawa pubic area san naannawa rifeensitti biqilu sanitti nama nyaachiftii namtichi of hooqa. Parasite can spread to the tight. Maxxantuun isaa kun gadis faffaca'uu dandeessi. Olillee deemuu dandeessi. Asiin karaa gutee daakan gad deemti. Karaa tafaa akkasumas gara qomaa kanatti ol deemuu dandeessi. Aaxillaa nyaara ijaa kanallee irra bahuu dandeessi. Diagnosisiin namni tokko ni qabamuu qabu injiree ijumaan laalta. Clinical examination isaa visible by naked eye. Ija qofaan ni mul'ata. Yoo isarra garte treatmentii godhuudhaaf kaayyoon kee guddaan maali? Completely delousing. Injiree tana dhabamsiisuudha kaayyoon kee guddaan. Maaliif irraa dhabamsiifta? Waa lamaaf. To prevent recurrenceedhaaf. Akka ittiin deddeebineef.
akkasumas tiraanismiishinii isaa ittisuuf akka nama biraatti hin dabarre to follow individual nama biraa ka hojii jirutti kan dabarsiniif. Nam farmaakooloojikaalii dawaan godhamu wanni godhamuuf uffata isaa hunda miicuudha. Launder all clothes, sheet blanket in hot water. Bishaan ho'aa keessatti miicuudha. Iron all clothes uffata hunda kaawiyyaa godhu. And also shave pubic area. Naannawaa qaama saalaa san haadu. Farmaakooloojikaalii dawaan itti goonu parastilaayinii perimeetiriini. Perimeetiriini kireema daqiiqaa 10 ofirra tursiiseeti san booda firraa dhiqa. Should be applied below the neck. Mormaa gaditti dibata. Yoommoo naannawaa ijaa kana godhuu deemte vaaseliin dibachuu qaba ijarratti. For if it is involved eyebrow and eyelash. Maaliif waan keessa gasseenuu maluuf vaaseliin godhata. Alternatiiviin isaa benzaayil benzo'eetiidha.